Noffolcha hundi keessanuu akkam jirtu fayyaa keessanii baga waan inni nagaa waan nu barsiise baguma immoo sadarkaa kana geette jedha. Sirriidha du'a obsaa irraa kaasaa obsaan akkuma dura jedhee wanti waldaa ittisa godaansa seeran alaa waa hedduu gabaabsee jira akkuma reef ife anarraa eegaleeti jechuudha. Calqaba akkuma hundi keessanuu hamarrallee ni beeka turretti akka itti ani as dhufe obboleewwan lamatu as barachaa ture asallaa barachaa turanii kana dura mootu namni amma sultaan gannaa inni jedhamu kuni achi dura obboleettiiti kan xiqqooti fuudhee dirqamumaan wanni godhamu hin jiru ilmoo irraa qaba ture ilmoon tunillee akkanumatti irraa argatee ilmoo qaba ture akkasumas sodaachisee roorrisee isii amata torba wajji ture achirraa isheen akkan taaneen harkaa baatee iqaamaa inni wanta jedhu sanillee gubdeetiniin hojii bakka biraa deemtee jalaa dhokatte jidduma kana ilmi isaa kuni galee ilmi isaa nu bira haadhatiyya bira jira asna bira tureetuma haadha isaa bira haadhatiyya bira jira ilmi isaa nu bira guddate jechu soddaadhaaree erga walitti dabalamee ilmoon namarraa baate soddatti lakkaama achirraa kan ka'e gurbaan kuni jaluma deemee intalli tun dinnaan dhaadachaa tureetiniin erga waliin taane wanni godhamu hin jiru durallee nu walitti isin hin daballe kan jedhuun yoo ka ofirraa deebifnu ta'u obboleessa kiyya obboleettitiyya xinnoo isii gadiitii fi mucattii obboleessa kiyya haayiskuulii keessa anatu isin oofa jedhe Sumaaleen gahe achi dura obboleettiin tiyya takka deemteetiniin argiisaa jirti isillee bilbiluma barbaaddatee tumaan jarumarraan argatee isillee obboleewwan tiyya lamaa fi mucattii obboleessa kiyya fuudhee bahara gubbaan gahee mallaqa nu gaafate jechuudha. Mallaqa nu gaafannaan silaa isan nu gaafatee nutti hin fakkaannee karaa nam dhibeen nutti dhufe 200,000 hin buufne fi ijoolleen achi yaa'an. Qabsoon waldaa ittisa godaansa seeran alaa godhe hedduu asirra wanni ibsuuf wanni inni godhin illee wanni mootu amma asirra deemee dallaalli miidiyaa gubbaa odeessan kana odoon taane ka gochaan raawwateetiniin addunyaan beektu jechuudha. Erga achi ba'ee booda ammallee mallaqa nu obsa Afrikaa jeequ jiran fakkaate networkin maayikii cufii banaddo Afrikaan dhagahamtu maayikii cufii banaddo amma tolee jiratte fayya tolee jira amma tolee tolee jiratte ni paami isa sossoy yaa ummaati hatiya waan beekne mooti yookaan maqaan kiyyas Jamaal asuma keessa Jamaal Abdul Jabbar jedhama yoo inni kan dhaga'u taate ilmaan ta'e mormachi ne dhageessame itti fufi dhageenya ilmaan ta'e tana yoo Jamaal ka dhaga'u taate in qaqqallee morma isii ergina kan jedhu haadhatiyya sodaachisee obboleessa ofii bakka buufachuun dhaqee haadhatiyya kaaree meetira magaalaa keessaa 400 mallatteessifate jechuudha. Kaashii 400 fudhate kanaan alatti waldaa ittisa godaansa seeran alaa tetti dhiyeessinee waan kanallee fudhatte ijoollee tanaa gallakkisii jedhee waldaan ittisa godaansa seeran alallee gaafatee kun itti warwaatee Oma wanti godhamu hin jiru haga waraanallee itti erganii waraanallee mallaqaan warra ergamellee mallaqaan bitee ijoollee matanaa waakkachiisu ga'e achirraa kaka'e haga baatii hedduu waan kana manguddoon kadhatee dubbiin kun deemteetiniin ambaasaaddara Suudii geettee achirraa mootuu ragaa waan jiru naa erganii anillee asin jala deemee hanga federaalatti iyyadhee waraqaa mana murtiitiin baafadhee warroota inni waliin jiru waliin eegaa ture. haa ta'u malee sanillee gallakkisuu didee itti warwaadhamee bakkeen inni jiru gaara qixxeedha akka carraa ta'e asuma keessoo si hubachiise waldaan ittisa godaansa seeran alaa waraana hidhate ka mootummaan deeggarame waan inni qabu hin jiru ummanni kun kan jiraatu gaara qixxeetti galee bakka mootummaan garanallee hin dhaqqabnetti ka garanallee hin dhaqqabnetti ka ilmaan namaa dararaa ture ijoollee tana tumuun ijoollee tana mootu obboleettiif jalaa qabaa si fuudhu malee jechuun uf bira kaa'ee ijoollee gallakkisuu didee jechuun namni kun. Ka miidiyaa irratti gizee 100 ol hanga miidiyaa waldaa ittisa godaansa seeran alaa homa kana dubbannaa yeroo hunda
jedhee hifatee warri jala deemu koree odoon taane jala deemu akka Anas akkasuma as jira Amaralleen ay jira jala deemee kan ifatu takka waraqoma qabadhe eeggachaa ture achirrallee dabarsinaan immoo san qofatti nafne fuudhetiniin obboleettii tiyya fotoo akka carraa ta'ee kasii ergu taate ani ergee fiira fuudhee araba gurguratee mana fincaanii keessatti hidhanii riyaala 15,000 gaafatan jechuun obboleettiiti. Isii takka keessa riyaala 15,000 gaafatanii achirraa Muhammad Shurrubbee karaa cufuun galatoomu asirratti galatoonfachuu barbaada. Karaa cufuun isilleen mallaqa haga jiru warri akkasuma ittisa waldaa godaansa seeraan alaa kunillee obboleettii tiyya dura ilmoo irraa qabu san irrallee kara riyaala 10,000 buufatee asillee mallaqa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa hirmaatee mallaqa buusanii fi haala Okay, network sana fakkaata. jedhamu waa'isa Yusuf kan jedhamu irraayi hedduu Bakka Maamma Shurrubbee sana janaabaa anillee ergaa ture kan gahu. akka ajjeefamu Yeroo deebiin Maamma Shurrubbee bakka Maamma Shurrubbee itti san naa ibsi sirriitti. Muhammad Ayya. dubbiin akka gandummaa amma dhufte kun hin jiru namni hunduu ijoolleen qabatte ijoollee gandaatii warra qabate warra soddaatii safuudhaa jedhanii kadhatanii erga dadhaban rukkaaba isaa akka karaan dabarre Muhammad Shurrubbee koree keessa jira waan ta'eef Thank you. Muhammad Shurrubbee koree keessa jira karaa cufuun Kanuma mirkaneessa barbaade. rukkaaba isaanii harkaa qabee haala rukkaaba isaanii inni harkaa qabeen obboleewwan tiyya bahanii deeman dabran jechuudha. Haatu waldaan ittisa godaansa seeraan alaa qabsoo inni godhe qabsoo qoomiti ummata kana mootu haga federaalaa deemee beeksisuun anatu beeksisaa ture hanga federaalaa deemee ummata akkanaattu jira jedhee viidiyoo isaanii argisiisuun ummanni sun yoo as galu as jiraatu taate jala deemee nu hubachiiftee waraqa mana murtiitiin mirkanaa'e isaan irraa fudhee karaa mana murtiitiin eeggachaa ture jechuudha. Jidduma kana gurbaan kun akka beeku oduma ta'ee eeggatu halkan takkallee bulee nan fakkaanne karaa inni miliqee na jala bahee hin beeku. Inni biraasa Yusuf akka ajjeefamu akka mootuyyuu isa qabsoo jireenya keenya kan nu dhoogge kan jedhu keessalleen hanganattu barreessaniitiin yoo mallaqa barbaadde mallaqa nusirraa kennina mallaqa keessii deebifna Muhammad Yusuf kana eddoo isaa adda bare hakanaan jedhan anallee naan gahanii turanii anillee keessan ergeera sagaleen sun aga'uunatu WhatsApp irra hin jira sagalee yeroo san namni jechaadhaa barbaadan obsaa Yusuf jechuu isaati beekadha. Obsaa Yusuf kana jechuu obsaa Yusuf eeyyee. Okay, itti fufi dhiifama Leeman anaa si buuse dhiifama. Okay, Afrikaa itti fufi sagaleen kee muramina fakkaata. Obsaa network isaati mee? Networkii isaati. Shurrubbee galcha warreetan shurrubbeen as galan jiru walumaa galatti waan shurrubbee wanni irra deebisee fi shurrubbeen warra isaan miidhamoo warra isaan gargaare haa ta'u cheeguu bareedu. Mee bakka kanarratti waan takka uummata kanaaf ibsa. Osoo obboleessi kiyya networkiidhaatu duraa cufamee yoo haqa namaan dubbanne rabbiin hin dubbatu. Laale Muhammad hoggaa gartee obboleettii isaa inni if jala qabatee ijoollee taan paralaayis godhee if jala qabatu nuti Muhammad Shurrubbeetti himne Muhammad Shurrubbeen akkasitti karaa san guutuu qat godheeti hanqa obboleettiin teenya kabajamtuun intaltisi koomandootuun hanqachirraa baatu du'eetiin sagal gubadda jee rukkaaba isaanii qat irraa godhu sodaa Muhammad Shurrubbeedhaatiif osoo rabbiin sodaatiin sodaa Muhammad Shurrubbeedhaatiif intala san sallaman jechuudha kannan jechuudha intala san hanqanumaa Muhammad Shurrubbeen jiraatu. Okay, Afrikaa itti fufi waan si'aaf yoo qabaatte sagaleen kee toleen fakkaata waan biraatti jedhan malee poointii guddaa waan qabnuuf. Isa kana ammaan kana wanti nan jechuu barbaadu yoo kan jiraatu taate
dan sasera umat miidhe warra nama ajjete warra immoo akka taane nama roorrisu hani isaan seera Okay, networking sana jauh jirati. bira jechuudha. Ya, obsa yoo dandeesse waan inni dubbachuu barbaade kan arga baabsinu ibsi achuu haala gara qabxee kanitti. Sitti Ya, ni Jiru mu. jiru sagalee kee African Power. Ya. Sagalee kee sagalee kee ni jechuudha tolfadhu ni tolfadhu. Shurrubbee galchuu irratti shurrubbee sagalee jiru sharbadhaaf dhufuu danda'a. Shurubbeen jiran jiru. Sagaleen kiyya Ya, jiru sharbadhaaf yoo raawwatan takka bilbila yaama. Isuma barreessa. Jira katti barreessa. baay'ee sagalee Seekan numura jaan afir. Dubbatuun hin danda'a bis takka dabbaa. Afrika Power yookaan jamareen wanni shirkaadha. Muwaaz Kamaaloo gaara ka'ee hawaasa gubbaarratti gad deebi'ee ijoollee gurguraa jira yeroo ammaa. Muwaaz Kamaaloo Itti keenaa afir isa. Bira dhahina gurgurama afir. kana wajjin gaara ture. Amma Obsaa deebi'ee wanti godhi. basaasoon taa'ee ijoollee Amala gurguraa itti keena. suuraa isaa obsaadha yookaan dabbaali. Okay. Bira dhahina amala bakka sanatti deebina waan adda babaafannee qabna waan ta'eef. Afrikaa yoo dandeesse xumuradhu. Obsaa yoo inni shabaqaadhaaf dadhabe ati immoo xumurii waan inni barbaadisan. Okay, amma tolee jira. Xumuradhu. eeyyee inni amman irra jira kana Ayyee, xumura. amman tana absoon amma miidiyaarra deddeemtee gandummaa waa'ee gandummaatiif waa'ee maalii amma odeeffamtu tuni kaleessa hin turre amman tana mootu warri nama fixeetiniin dhiini namaa irra jiru hayxi namaa irra jirtu hayxi ilmoo hiyyeessaa irra jirtu saa gurguree ilmoo dhabe saa waatii waliin ka qabu qutiyoo tokko gurguree ilmoo dhabe odoo jiran warri asirraa oduu oofu kun ari'amuun hedduu isaan kana jala deemuun hedduullee waan guddaa natti fakkaatu ana maaliif nama walitti naquu hin taati nama wal dhabsiisuu hin taati naannummaa addaan qooduuf taati malee warri dhiiga namaa dhugee lafa jiraa inni sun ol haa bahuu ganaa waliin Kana qabxii nan barbaadu guddaan. Yes. Fayyaa ta'e. isiin tana qabsoon waan jiruun immootu waan as keessa jiruun namoota haga ta'ee amma karaa mootummatillee wal qabateera waan ta'eef karaa jaarsa keenyatillee wal qabate waan ta'eef waan jiru asumarran jira nin argaa itti qophoofne baguma rabbiin tana fidee warroota dhiiga namaa akkasitti dhiiga hiyyeessaa nyaate san itti qabsaa'uuf haga wareegama lubbuu kennaa kakaleessa odoo gargaarsa hin qabne sadarkaa kana geenne kana booda hin dadhabna jedhee yaadu hin beeyna immoo waan tokko dabbaal waan walitti Ayyee. tokko walin dooysinu waan tokko hundi kennaa ollaa kennaa maaltu dalagamaa jira ka ollaa kennaa dalagu eennu wal beeyna boru haga mana keenya dhufutti nam tokko socho'uun hedu eega wanni dabarte dutuun hin taatu hundi kennaa hin beeyna kanu jala jiru uf jala okota jala kaachuu dhiifnee okota jala kaachutu gandummaa fida ilma gandaa yoo of jala dhiisen kabiraa akkamitti hima afaan kamiin kabiraa hima dura gandumarraa kaa gandummaa rabbi isii haa balleessu Amin. gandummaa matana rabbi isii haa buqqisuuti warruma gandummaa tana asirra daldalu aboo nama ilmoo walloo jedhu rabbi afaan isaa haa qabu ilmoo arsii jedhu afaan isaa haa qabu nu lafee takka ilmoo takka gosa takka oromoo jechuun gahaadha amantii dhiisiti warra akkanaa kuni miidiyaa walit duchiisu isaa waan biraati garuu ka as keessa jiru kanu keessa jiru ka nyaatee beeynu kanu nyaataa jiraachuu beeynu haga boru nutti tarutti hin eeynu qabsoon tana qabsoon waldaa ittisa godaansa seeran alaa sadarkaa kana geette mootummaa biratti illee beekamte waan Fayyaata. jirtuun immoo amma of jala qabachuu odoon taane yoo ol bahee asirratti dubbachuu kan dandeenye taate karaa keessatiin quba wal qabaannee obsaa Yuusuf sii kennaa waan jirtuun amiir immoo na beekaa amarraan na beekaa wal beeynaa waliin qabsoo kanarra turree waan jiruuf nama waan kana dalagullee hunda isaatuun hin beeynaa garuu isin alaa qopheessati miidiyaa kanarraa sodaatteen socho'in haga obsaa Yuusuf sodaachisan sin sodaachifne hin qallaa boru qallaa jedhan kaleessa wayta humni hin jirre san dhiira garuu sii qudha umrii si haa dheeressu
takkaa sodaatee odoo duuban deebi'in sadarkaa kanaan gahe waldaa ittisa godaansa seeraan alaa kana dhibee asiin gahe irruman jiraati namni waan kana fakkaatu waan na gaafatu qabu yoo jiraate as bahee na haa gaafatu kenneefiiraan. Fayyaate sittiin deebi'a nama tokko fincarraa kanna obsaa warri waliin jedha sanitti ceenu garuu san dura waan takkaan isin jedhu ta'uu fedhanii horeen godaansa seeraan alaa waan hojjettaniif saba kana biraa galata qabdanii kabaltaa fi miindaa tokko malee waan kana baasee keessan baaftanii yeroo teessan gubdanii yoo xiqqaate nama shambaraarta yoo xiqqaate nama shanii miti nama takka lubbuu du'a oolchuu jechuun rabbi biraayis nama biraayis waan guddaadha waan kana oromoon guutuun hin beeku horummaan godaansa seeraan alaa tun yaman keessa ni jirti ka jedhu irra hedduu nama amma dhagana fakkaata garuu osoo dhageettiin argatiin osoo mindaan argatiin osoo baasiin argatiin osoo biriin argatiin yeroo teessan birrii teessan gubdanii miskiina wajjin dhaabbachuudhaaf maqaa uummata oromoo bal'aatiin galatoomaan isin hin jaa dhaamsi dhumarte isin hin jiru immoo dheengadda gurran qabdan dheengadda maqaan qabdan dheengadda humnan qabdan kophaa teessan lafaa turtan ilaa waan amma afrikaan kaase rakkoon ati himte tokkoon tokko mana oromoo bakka seeriin hin qabdu keessattuu arsii harargee fi walloon maallaqan buusin namni jalaan du'in hin jiru ana dabbaal guddaa ati agartu hammas taa'u kana saatiin ammaan dubbadhu kana namni ganda kiyyaa nama sadii oliitu maafiyaa tanaan qabamee azabamaa jira kanniin haadhaa fi abbaan beeku haadhaa fi abbaan boohee amma guyyaa irraa na bilbilu namoota kuma 5,500 kaas jiru kana namni maatiin isaa galan qabamin namni firri isaan qabamin ka ollaa isaan qabamin ka namni du'in ka maallaqan buusin nama muraasa akkuma wayyaaneen oromoo cunqursitee cunqursaa wayyaaneen oromoo cunqursite mana oromoo hunda seenuudhaan qabsoon finciltee wayyaanee kufifte san maafiyaan gaara keessaa oromoo cunqursaa jirtu daangaa dabartee sarara diimaa qaxxaamurtee tokkoon tokkoo mana oromoo guutuu seente santu oowwee dhageettii fi wacaa amma miidiyaa irraa kana hunda uume dhaamseen isinii qabu horeen godaansa seeraan alaa warri as keessa jirtanis warri as keessa hin jirres taa'imiin keessan yeroon keessan ihee gizee yeroon keessan yeroon isin waan kana furmaatatti gootan xumuratti argattan kabaja maqaa keessanillee hujii keessanillee saba wajjinillee wal bartan maaliifin kana isin hin jaa bakki isin dheengaddara turtanii fi bakki isin irra jirtan adda adda hubannaan dheengadda uummanni isinii qabaachaa turee fi hubannaan uummanni har'a isinii qabullee dachiifsamiidha har'a guyyaan keessan saatiin keessan yeroo tanatti fayyadamtanii vaariyaal amma jiru kanatti paawar amma jiru kanatti dhageettii miidiyaa hundaa amma jiru kanatti fayyadamtanii jawariinis yoo ta'e eenyuunis yoo ta'e infoormeeshina kana yeroon isin gabaastan yeroon hattoota ittiin saaxiltan yeroo rakkoo uummataa kophaa keessanitti dadhabaa turtan san furmaatatti gootan saatii kana fayyadamtanii obsaa fa'aa wajjin akkuma waliin dalagaa turre akkuma ammallee waliin jirru warri obsaa wajjin dabalamtanii as dhuftan saayiboonni obsaatis asirraa kaase yoo wal taane tokko taane dhaabbannee infoormeeshina warra sanii kallattiidhaan walii laanne jara san torbaan tokko nutti hin fudhatu bakka sanii buqqaasuun keessattuu jara kana miseensi isaanii biyya keessa jira Adaamaa, Diree Dhawaa, Asallaa, Finfinnee, Harar, Jijjiga, Lasaanot warroota bakka san jiru biyya keessa waan jiraniif seera mootummaatiin jawarii wajjin taanee buqqaasuun salphaadha. Warra bakka sanii nama oomishee baadiyyaa Oromiyaa keessaa nama gara baharaa ergu to'achuu jechuun it is biizinasii guddaa uummata gaara keessa jiru kana to'achuu jechuudha. Kanaaf sagantaan keenya tokkoon nu hafee isa mootti ceena qabxiin guddaan isa sanii umurayyaan sagantaa jechaa turte carraa umurayyaan maal jechuu barbaadde carraan keessa. Waan takka dabbal. Suuraa isallee isinii erga ammaan tanallee itti dhufu jira bakka san beekaa isin qabu jira bal'ifnee itti dhufna jee yaa. Qabxummaan guddaan itti jiru tokko kana. Obboleewwan tiyyaan mallee barbaachuu jira. Hayyee Yuusuf itti ceena isa kana. Obsaa maal dabalta umurayyaan isa dubbisuu barbaade. Umarayyaan osoo dubbifne dura ani qaruu ta'edha koomentiidhaas gallaaluttiin jira osoo umarayyaan dumaashee teenya dubbifne dura waan takkatanii dubbadhuun qabaa. Rakkoon guddoon akkuma uummanni dubbatan akkuma uummanni kun dubbatanitti hoggu takkaan waan takka ofirraa buqqisuudhaan fedha wanni inni ofirraa buqqisuu fedhu maali irra hedduun Oromoodhaa fuula duraa naman dubbattu hudduu duuba nama nyaatti garuu namni hudduu duuba nama nyaataa sareedhaati akka sareedhaati ananka looyarri UNHCR manaa dhufee na fuudhee biyya afurii si erguuf deemna dafii filadhu Finlaandaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa naan jaan jechuudha. Ellaanuu isaan du'atiyya karaa humna tikaatiin akkaanan duudhaaf deemu kaanan shuutta warqanii jiran jechuudha. Akkasittiin biyya tana filee anichi booda tika isaanii jala na kaayan jechuudha. Amma ijoolleen ragaa baate tuni obboleeyyan kiyya ilmaan sikkooman dooti jechaadha. Quba qabanii.
waa'ee Hussein Maabaraa obsaanni sattaraa waan jedhamu takka durattis ture. Rabbiin afaan isaanii duubatti haa micciiru. Hussein Maabaraa namni qaxaabiris ni dubbannee qaxaabir dubbachuudha jiranii. Namni yeroo duraatiif Hussein Maabaraatiin ati dhiiga nama ati hubzii hoggaa nyaattuun jeen daabboo hoggaa nyaattu. Wallaahi rabbiin dachii bisamii uumena arkaa haamarraa umara adamas keessa jira. Hussein Maabaraa hogga gaafa garee keessatti as yaamnuun jeeni ati nama maafiyaa dhiiga namaatii lulluuqachuu tureen jeen ati daabboo dhiiga namaa gaccobsiteeti daabboo saniin tuqattaan jeen Hussein Maabaraatiin jechuudha. Hussein Maabaraatiin fi Nuuraddiin Yuusufii fi Obsaa Gursumii fi Saddaam warra wannidhaa tokko dhiyootan achumatti jeessanii tokkommaas ha makiinaan garaan galtee makiinaan Taajuu Ahmad morma kana daayiteetu jira. Duuba akkasitti ijoolleen sun maal kaja'an ta'an jechuudha. Obsaan Hussein Maabaraa wannidha godhaa jiran. Namni yeroo duraa Hussein Maabaraa kana karaa gareedhaa san fidee Hussein Maabaraa ati dhiiga namaatiin daabboo tuqattee nyaattaa ati hattuudhaa ati zulmiidhaa jee namni dura arrabsoodhaanis yoo taate karaa waldaa fi duudhaanis yoo taate achi keessatti gartee adabaanis yoo taate ceephoo buufachaanis yoo taate kunoo haamarraa umaraa damarraan tana nama as na bira jiru Abdu Jabbaar as nama na bira jiru dumaashilleen haati mana isaatilleen dhagayuu numa dhageessi beekadhu hanqaanan akkanatti isa kana akkana wanni godhu nam tokko waldaa keessatti nama maallaqa qabuu fi nama paawara qabutti hin dubbatan namni isaan firraa dura kaayatanii fiigee Arsii afaan bu'ana Harargee afaan bu'ana Jimma afaan bu'ana hanqa gartee ajjechaan tiyyatti qophooytee maallaqni kafalamee sanaa keessatti shuut isa goona jaanii dhufanii rabbiin gaaduuti rabbiin keessan jirre onni dhaamiti rabbiin kun khayrii na godhee gara Austraaliyaadhaa sanna fidee kanumaan siimuu barbaada jechuu barbaada. Okay, fayyaa ta'e umurayyaan maal jechuu barbaadde carraa fudhadhu dubbadhu carraan keeti. Salaam alaikum. Waalaikum salaam itti fufi carraa. Bari dubbii yaani jecha obsaan jee kanaatu Hussein Maabaraa harki isaa dhiigaa jee. Hussein Maabaraa maafiyaadhaa jee rakkoo miti maafiyaallee haa ta'u harki isaallee dhiigaa haa ta'u. Garuu immoo waa'ee gartee waldaa kana keessatti akka horee yaman jettanii akka horee ataqjetanii godhatanitti obsaa Yusuf gaafii sirraan qaba. Wama takkallee inni Oromoodhaaf waan inni godhe takkallee hin jirtu. Waan inni nam Oromoo godhe malee akka isin wajjin dhaabbatee wanni takka wanni inni Oromoof godhe hin jirtu. Gaafii takkittii tana sirraa qaba. Haasa isinitti hin dheeressu. Bareedaadhaa galatoomii atuu dib laal dumaashiitii yaa haadarayyaan atuu dib jetteeti bakka buutee wallaaltee ni buuteen seeni jirti. Dib jettee bakka buutee wallaaltee rakkoon teenya guddoon bakka kana jirti kunoo. An akkiniin je namni yeroo duraatiif Hussein Maabaraa ati nama harka dhiigaati. Hin jenneeni tana banaddo haadarayyaan ati khubzii dhiigaan tuqattee nyaattaa hin jenneeni waan kana Husseiniin banaddu mee maayikii ta'e. Jetteeni jirta. Bas ta duraaniin baanu an haasaa reefu tan isin haasoftan irraa hin jirfatee Khalaas dhaabbaddu achumarra naa dhiisi achumarra naa qabii Hussein kara waldahaa finnee achi keessatti ani riimoof godhee haamarraa Umar Adam ol deebisee naa fi haamarraan fi Ahmad Adam faan hanqa horee waldaa irra wal finnu geenyee achiin booda deebinee Hussein Maabaraa anattuudha hawaalaa ijoollee irraa hin buusisiisuu ture. Ammaaf ammoo ceephoo buufadhee horee ataqunda goone jechuudha. Dhageessanii hanga gartee sirri hanga gartee ijoolleen hedduun irra loltee aboo anee dhugaadhaa hattuudhaan ture. Oromootiyya waldayni kun akka waan kaameeraa duudarra nu hidhee jiruuti. Keessattuu gurbaa abaaramaa obsaa kana jalaa namni ba'uun jiru walirratti hin jaare. Anattuudha ilmaan namaa miidhe. Hawaalaan raabuuse garuu ammoo ammaaf. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ustaad. Kanaafuu hanga gartee horee waldahaa goonee nama deemee nuu baasu hunda geenyee jee tanaas dubbadhe dabbaalitti illee dubbadheetiin jira tana durallee dubbadheetiin jira. Akkasi quba qabaadhaa. Obsa gaafii umurayyaan kallattiidhaan deebisiif yoo dandeesse waan isin si gaafatte.
Hussein Maabara Oromoo miidhuusaa himuu qofaa miti wanni inni Oromoo fayyadanii jiramu hin jiru akka qoree godaansa seeraan alaatti waan isin gargaare wanni isin isa galateeffattan dhugaan inni uummata kana biraa qabu kan isin himtan jiramu hin jiru isin jette. Ijoolleen hedduu haya afa gaafii afaan Oromoodhaa gaafii qaxxaamuraati. Qaxxaamuraan hatta ijoolleellee hanqa isaa fi haati dhayyaan deemanii fi kararratti maallaqa hiranii fi gahan. Mee gutak laala. Meetti dhiisaa filis obsa dhiisaa gutak. Laal bakkiniin hin jiru. Haati dhayyaan deemanii fi kararratti. Okay, shurubbii kiyya gutak mutu naa godhi. Itti muka yoobsa. Hamara gutak kana obsi. Achuma irratti hamara kiyya gutak mutu godhi obsuma dhiisi. Obsaa gaafii kana deebisiif. Niin deebisa. Maama shurubbeedhaan mutu godhi sagaleen na deddeebiti. Laali. Shurrubbeen haadhu. Hanqa shurrubbeelleen baga dhufe walumaan koree turreeti waldaa san keessatti. Hanqa Hussein Maabaraa eega ceephoo buufate boodarra ijoollee baasuu bira kutee bakka takka ijoollee 20-30 baasuu bira kutee isaa fi haati dhayyaan dhadhaabbatanii maallaqa hiraniif gahanii karaa qaceelchanii makiinaa isaa kaafatee hattaa shamarran gaafa hakiimee biraa ijoollee aandaree takka amataa 17 takka amataa 19 takka amataa hin beekote aandaree juma gaafa gartee ijoolleen sun huccurraa saayixee akkan taane goote san ijoollee san isa bira keenya ammaas ijoollee takka amarraa dhalaa nama meeqasaa taa wanni irraa fuune ta'usseen bira keenya takka ijoollee mana taajuutii fuuneemi haadha ummarayyaan mana taajuutii fuuneemi gaa waan turtee na yaadachiisi mana taajuutii fuuneeti mana taajuudhaati ijoollee maallaqa isaanii musaadhaaf malee. Maallaqa san 400 fi 90 namtichi ijoollee tananiin gubanuun je'ee maallaqa 400 fi 90 Hamarraa Umar Adamas jira Abdu Jabbaaras jira Ahmad Adamas jira maallaqa sanirraa kafalee ijoollee sanillee achuma dhiisee ani idduudhatti hidhaadhaan seene harka lafa jalaatiin dallaalonni Yaman keessatti waan hin taane dalaganiis waan kutee xeeruma naa taatee akkasittiin hidhaa seenee ijoollee sanillee Hussein bira yeroo dheertuudha ture jechuudhaan barbaada akkasitti quba qabaadha hanga isaa fi haati mana isaa deemanii onni kanatti ammoo waan takka tanaa beekuu qabdan ankaniin jiru akka Adaamaadhaati isaa ankaniin galu akka Finfinneedhaati isaan ka jiran akka Jijjigaati hanqan takka akka nuti addaan fagoodhaa laalaala Yamanuma keessa an sanaadhaan jira isaan axaq jiran Shabwaa animmoo magaalaa gudditti Yaman sanaadhaan jira akka nama Finfinnee fi Jijjigaddaan jiruuti itti waffadhaa kana bira waan hin joomne. Okay, fayyaa ta'ii gaafii umurayyaan si gaafatte kallattiin deebistee waa'ee Hussein Maabaraa. Gaafii umurayyaan. Gaafii xiyyanaa deebisee jira haa galatu garuu gista kan. Garuu immoo yeroo ammaa kanatti gartee waan dur dalagameen ilaa irraa itti arrafamu jira inni haa ta'u haa arrafamu. Garuu immoo namni tokko dallaallotiin axaq keessa jirtu karaa nama kuma dhibba meeqaa taati dallaallotiin axaq keessa jirtu. Garuu immoo tokkichi dubbatamutti hin jiru dallaallotii axaq keessa namni dubbatu jiramu Hussein Maabaraa qofa namni dubbatu jiran haa ta'u deebisee gaafiin hangaafadhe kanuma deebisaa fi argate. Fayyaa ta'ii abshirii waan kana mallee asmataa horduu fi tokkollee isaanii hafuun deeman. Waan takka asirratti Umurayyaan oguu takka obsa assalaamu alaikum jira. Umurayyaan dabalata umurayyaan gaafii obsaati gaafatteef dhugaadha obsaan kan jedhe namni calqabaaf ila jechi obsaan jedhe akka ifasii ta'u akka mana kanalleef ifa ta'u obsaan gandaa ijoollee gandaa malee ijoollee naannoo biraa irratti malee ijoollee gandaan tuquu jennaan an as fidee Hussein Maabaraatiin kana jedhedha jechi isaa akka ifasii ta'u. Hussein Maabaraan mootu guyyaa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa irra dhufeetiin ceephoo fudhatee an toobadhe jedherraa toltuu isaa malee hamtuu isaa dalagu achi asitti namni dhagahe hin jiruudha. Dhageessee hundi keenya waldaa kana jala deemu jirra. Ilmoon namaa takka erga toobattee rabbuu erga toobatan yoo ittiin deebine numa namaa araaramaa. Isa kana haa jennu malee inni erga wanta achi duraa ufii ceephoo fudhate waldaa ittisa godaansa seeraan ala nama kuma meeqarra dhufe
achi asitti deebi'ee wanti inni mootu diliin inni dalagee hamtuun inni namarratti raawwatame yoo toltuu taate malee hamtuun isaa wanti dhagahamte hin jirtu nullee kan beey nun kan أستاذ قوي قلت لك مريان أستاذ ما ليش أنا مسك كوماندوتي أفريقيا غير نفسه قلت لك أستاذ أنت ما ليش وقت مريان مترجت يا غلطهم تراندرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي خيسانو غافي أنا مريان هقعد في أبصا غافي سلا أبصان هاسوات جرا مريان في حسين ما برا وليف مالي جتشو ما برباديتي Anguma san tanana sini bisa kaletin umuryan ada mana akkana so wan dur dabre aje chuha Hussein Mabara ega garte ceqo bu fate boda wani kasin jiru jecha himuda fulbate chukasimi isillen kalma fulbate qoren godan sesirana la len kalma gabani Hussein Mabara uji sa qadra dabar distak ana texas kana ustaz arkadde murayyan mali fi wan kana je beita namni waan kana keessatti full information harkaa qabu yoo jiraate obsaan tana qofaa miti viidiyoo inni amma dura natti erge yoo yaadate laaluun dadhabeen sii gale viidiyoolee akkasii dhugaa rabbii laaluun dadhabe informationa guutuu Hussein Maabaraatiis yoo gaa maqaan badaa jiraate eeganni tawbatee as deebi'e yoo maqaan badaa jiraate as deebinee waan san namni waan dur waan kana irra ture malee amma dhiise jechuun keenya dirqama jechuu fadheeti namni nuti ragaadhaan dubbii irraa dhageenyu waa'ee dallaalotaatii fi waa'ee ijoollee karatti duuteetii fi hunda namni nuti irraa dhageenyu obsaa fi warra obsaan qubatti nuu laate qofa maaliif faaktiidhaan nama lubbuu isaatiin achi bahe waan ta'eef jecha footoo lalaxafanii waan fadhan yoo jaanis information guddaan obsaa biraa argamaa jechuu fadheete tanaan isinii tuquu barbaadeeti itti of haasawa boodarra obsaa waan kana balli sirrii deemallee ibsii akkuma Afrikaan bakka san gaafii dhiifama hoggu takka dhiifama waan takka ummata keenya waan takka tamanni kunis gaqqabee akka gaariidhatti hubachuu qabu waan ajaa'ibaa takka ta'e Oromoon tun hundin fahaminiitiitu jira. Tanuti warri bakka san jiru warri du'aaf affeerame qalmaaf dhiyeeffame irra beeyne. Ni kijibdi Oromoon Hussein hattuudhaa maarreen hattuudhaa abalu sun hattuudhaa akkana jettu tuni takkaffaan isiidhaa fuula dura hoggaa dhaabbanne mee waan ajaa'ibaa takkaan isinitti himaa Hussein Maabaraa humnaan qabuun paawaraan qabuun waldaa san keessatti fideetiin warri matti jireettan isinii fi qabrii teessanii anirraan beekan an bakkiniin an jiru amma na bira yoo beeytan ustaadam zaanni beekaa sa'aa tana faranjii yoo na dhageesse na kasastii salaata subiidhaatiif amma sa'aa takka qofaan naafa fedma salaata subiidhaatiif jechuudha na bira ammaan tana sa'aa tana keessatti jechuudha waan irraan kakadhu jechaadha Hussein Maabaraatiin naannoo san keessatti beekamaadha. Mootummaa biratti beekamaadha. Ijoolleen du'aa jiraan ka qabamu hundinuu Hussein Maabaraa waan beekaniif malee nuti dallaalota isiniif qaraanaa liistiidhaan harkaa qabna. Ijoollee Arsiidhaa hangam takkaatu nama qaluudha jira. Ijoollee Harargee hangam takkaatu nama qaluudha jira. Kana guutuu addaan beekan. Tokkoffaan bikka san keessatti axaqsan keessatti namni ilmaan namaa halaalchuudha jiru ijoollee Harargeedhaati. Furadhaa liqimsa Harargee bishaan irra dhugaadhaa. Bishaan qabbanaa warra dhugaadhaa gadiin dabarsaa. Lammaffaan ijoollee Arsiidhaati guruuppiidha qaban. Sadaffaan ijoollee Jimmaati. Ji'a dabre kana keessa nama ajjeese Alii Jimmaa namni jaamu. Dabbaaluu mana isaa kanarra fideeti haasoysiise. Dubbiin akkanatti isinirraa ganni buutii. Bishaan qabbanaawaa fi aannan irra dhugaa. Garuu namni habeeku Hussein Maabaraati bakka sanii beeka. Waan inni nama hunda dura qaxaabiriin achi gaggalee maqaa Hussein Maabaraatiin bakka sanitti namni tumama. Gaafa gartee daangarraa gaggaltanii midumaashi bakkuma tana qofa yes or no naanjii. Naanjii yookaan miti naanjii. Nuti qaxaabir hin teenye nuti algaar ture malee Hussein qaxaabir hin teenye. Algaari. Algaarirraa kaanii bakka sanitti gaddeebi'anii Husseiniituun nama hunda durachi dhaqee achitti rukkaaba buufachuu ture
achi booda hattuun itti gaffacaatee namni du'ees Husseeni, hajiruus Husseeni, hahoramees Husseeni, maquma isaatiin nama guutuu wanni jaa waan kana nuti akka waldaatti waan jala deemne Husseen dhufanii himatanii booda ragaan bakka birootirraa mooraa biroo keessaa obsaa Gursum biraa baafne qabna. Husseen maabaraa dhufanii himatanii jookar biraa baafne qabna. Husseen dhufanii himatanii Husseen anaa miti jee maamma shurrubbeen kun as keessa jiru yoo nan argeedha jee isaaf ragaa bee hawallooti as keessa jira hasikkoo mandoo ijoollee lamaatu as keessa jira. Sabar karaa dheeraa deemu jirtanii namaatu sheerna godheen dhufe. Baga dhufte. Okay, timu fi shurubbee baga dhufte. Shurubbee timu. Kanarraa fuudhi yoo mokoree gudaansa seenaan allaattii fi waan Oromoo ragaa jiru kanarra jirra. Qabxiin tokko immoo guddaan nuuf obsaa isin itti keena. Shurubbeen itti hamu. Obsaa wanni nu guruuf an maraatadha. Wante ilaal boruuf isin qabu firaas hin qabu. Firri kiyyan jiru gaara kanas boortaan jiraadha malee. Maammat Adam kana obsaan kana. Ilmi namaa gaafa waa dubbatu rabbii isa uume of gubbatti sodaateeti waa dubbatu. An afshaalummaan nama keenya waan daangaa darbe tokko jira. Hussein maabara duraan nama qaba ni qaba. Eessaa dhageesse afaan sarraa hin dhagaye. Anafaadha warri agartee Hussein akkamitti waldaa keessatti qorennu dabaltan jee kan uummata kana dhiiga dhaabee ani inuman ta'u jeeni hatta keessan arrabsee warri Hussein balaaleffataa ture Hussein irra wayyaa ta'eeti harka lafa jaraati warri kiraan manaa irraa kafalamuu fi warrummaan warra nu wajjin jirru masruufa fi kiraa manaa magaalaa guguddaa keessatti namaa baasu kumaaf kitilaan gabbee jechuudha. Gareen riphee jiraatu yeroo ilmi namaa bishaan irraa bu'ee tumamu hooshni kun ka Hussein maabaraati. Eessa jirra jaan maatiin Hussein maabaraati. Hussein maabaraati. Namni yeroo dura ol seenee ol naqame yeroo tumamu maqaa Hussein maabaraati. Maqaan Hussein maabaraa horor ta'ee jira. Taargeet makiinan taargaa malee deema. Namoota hawaalaa bahara irraa bu'u maqaa Hussein maabaraatiin tumama. Itti xiqqaata baga janiinis baga maqaa isaatiin godhan. Maaf koretti ergaa dabalame as kitaaba rabbiitiin kakate namni kun. Ani Hussein maabara wallahi bilbila waliin qabnu waa dalagata walii hoggaanan dubbadhu amma warra karaa nama oofu kana wajjin dalagaa qaba fa'aa jettan. Obsaan ni beeka Maammat Adam ni beeka. Diinaa wajjin riskii qaba malee firaa wajjin qabu. Gaafa dhugaa namatti muree mooraa kiyyatti Tigree, Oromoo, Amaaraa walii galanii bireenii meeqa dhufanii narratti dhaawan Maammat Adam raga kuni raga. Isa asii dhabamsiisuu qabna wanni nu laaqe namitti tana. Oosha nama meeqaa gubsiifne beekama. Hussein maabara taappeelladha. Namni du'us Hussein maabaraati. Dhalaan gudeedamu Hussein maabaraati. Dooniin nama buuftu maqaa Hussein maabaraati. Arabni nama fuudhu Hussein maabaraati. Maaliif ni beektanii? Hussein maabaraa meeshaa takka rabbiin dhagaa jalaa hiree fi ani halkan edanaa du'u boru du'u hin beeku. Gaara kanatti mootummaan nama adamsa. Hussein maabaraan hin beeku. Hussein maabara gaafa dura rukkaaba oofata gaafa rukkaaba dalannu rukkaaba na biratti ergataa ture warra innu osoo isatti sheer gootanii fiddanii bareeda dumaashii gabbuuftanii ilma haadharaa nama haga kamis jettee kafalchiiftee jallatti maa gadhiifte jeeni nama 130 irratti qabeetiin rukkaaba isa hawaalaa irraa qabuun fe'attu jeeni ergaa isaan kun asitti hafanii warri maallaqa irraa qabdu hin dabru jeeni seenaa san namoonni as keessa jiran ni beekan. Innu dubbate waldaa godaansa irratti nama waliin gureetiin warra hin qabne san maallaqa keetiin naafe inaan jee maallaqa saniin fe'ee fi aboo sababa keetiin eeganaa kafalataa an dhiisa maallaqni sii kafaluus hin jiru ilma adeera anaa suudii dhufuus hin jiru magaalaadhaan magaala walirratti jee nama agartee hagana deeme namoota san nafeessisee maallaqa kiyyaan 80,000 hin kafaluu eeganaa ammoo ittiin deebi'u. Baga kafalte keekiyya anaa suudii dhufuus hin jiru hin kafalu nama jiru. Bakka walii keessa beek. Anaafi ati takka wal dubbifnee dabbal. Naafi Hussein yeroo jalqabaatiif mana kiyya seente yeroo jalqabaatiif si wajjin dubbadde eegumaan daldee maal daa'ima keetiin jibbaan si baqadhaan bulooggillee godheen jiran. Maaliif gaafa waa'ee shamarraniiti. Hussein maabaraa arabni nama tumuus Hussein maabaraati. Wanni taame amma jallatti yoo namni waa ta'e shurrubbeedhaa beek. Garuu maalin godhuu qaban
warra na cinaa kana hordofuu danda'uudhaan qaba. Hussein gaafa dhufee koree waldaa godaansa sararaan alatti miseensa ta'e ijoolleen haxaq jirtu san guutuun ni facaate. Ijoolleen wallolleen nam lamatu itti dabalame. Silaa akka kutaa tokkotti immoo jarri sun miseensa qabanii dhiibbaa qabanii yoo waa balleessanii nuti yakka itti murrees yakkan fudhatanii obboleessi kiyya kun as keessa jira ka obboleeyyan isaa shamarri nama sadii gaagaamni irra ga'e. Hamma wareegamaa deemne. An faayidaa takkallee ilma namarraa hin qabu. Riskii takkallee nama wajji hidhatan qabu. Rabbiin narra ga'a. Kaniin dalagaddu sinii himeen alagaa wajji dalagadda. Alagaa kaleessa wal ajjeefnu saniin qixxee walii agarree riskii karaa darbuudhaan naa kennan. Dhugaan garuu ilmi nama namoota 370tu nama tumaa keessatti. Maqaa nama tokkoo ni beektanii isin. Hussein mataan isaa ajjeessaa yaalii. Yes. Yeroo namni baaraa bu'e Hussein Maabaraati. Namni haxaqii qabame Hussein Maabaraati. Anattuu aboo Hussein Maabaraa akkana nu godhe. Obboleeyyan kiyya nam 7 qabame maqaa Hussein Maabaraatiin. Intala adeera tiyyaa ta waggaa takka badde Husseenitu dheengadda nama biratti argee suuraa kaasee natti ergee mucaa sana isaaf falatti godhe. Anuutti hin dawwalle ergasii quban qabu. Sini haa galu. Anatti hin dawwalle bilbila mucaatiin nadhaeeti mucoon tun teessanii abaluu bira jirti naan jee nama sanii waan isaa dabarsee fi mucoon bilisa argaa isilleen fedhu dhiisi jeen. Garuu maqaa Hussein Maabaraatiin barbaadaa ture. Itti bilbileellee arrabse. Akka mataa kiyyatti namatti dogoggore. Waldaa keessatti ergaa wanta ta'e kitaaba Rabbii ol kaasee kakate. Dalagaa ni qaba, ni qaba. Anu yoon dalagaa qabaadheetti ergadda. Waan lafa jalaa Rabbi malee ani beekuu hin danda'u. Kana taqitti namni tumamu immoo namni radaa jiru, namni huduuda kana warri dallaalli nama ol ergee warri gaaraa deenii irraa qabu, warri arabni suuqaa liqii irraa qabu, warri wanda makiinaa 30,000, 40,000, 200,000 irraa qabu. Baqateeti mootummaa Yamantuun lama waan taateef isii gadi bu'ee jira. Dalagaan isaa maal? Warri radatti nuti beennu abaluutti fakkeenya walii kaa'uu dandeenya. Husseenuma kanaa'u dhiibbaatti godhanii afaan bahara galanii afaan baharatti ooshin irra gubatee jira. Husseen keessa jira. Husseen warra tarkaanfii waan san fudhate irraa immoo kabiraati. Maqaan Husseen horor hoo jettee horori Husseen. Maaltu horor Husseen godhe namni bishaan irraa bu'e abbaan fedhe yoo qabame Tigree fi Amaara ta'ullee Husseen Maabaraati. Atak. Yeroo nama tumanillee dalayduun nama tuma ijoollee xixiqqoo baharaa nama wajji dhuftu jira lukaan achi bu'e. Eessa bar Husseen Maabaraa harka seentee ilmaa haadha salee maallaqa nattuu janiin nama dhawan. Ka shurrubbee ta'e, ka dabbaal ta'e, ka sheehamzaa ta'e, ka nama as keessaa jiru kana ta'e hojiin maqaa Husseen Maabaraatiin tumna. Dhugaan Rabbii ka lafa jirtu tana. Lama waldaa godaansa seeraan alaa keessa an nama bahe. Nama galgalaa ganama yaa'ii godhuudha. Sana ammoo warri ragaadhaa as keessa jiraa dubbatanii. Maaliin jibbee bahe? Shiruma bakka takkaatiin jibbe. Wanni har'a meediyaarraa Oromoo guutuutti bakka takkaatti kaatu suni yaa'iin meediyaarratti ganda tokkorraa kaatu sun achi keessatti bakka itti dadhabne. Yeroo nama tokko finnee yakkinu waldaa keenyattiin gadi deebina Oromoo nama kana nuu kennaa janii gadiin deeman yeroo dadhabanaas fidan. Duraan dursee intala shamaraa takka gaafa biyyaa baatu Husseen Maabaraa qofaa mii beek namni dallaala taatee nama dalaguun gaarii gatii itti walii galte saniin nama geessita. Warri maallaqa dhuunfaa keenya irraa kafallee jira. Warri namaan ibiddatti walit dhoonne jira. Ati intala Oromoo gudeedda taanan obboleeyyan 2-3 gudeedda taanan nama si wajjin dalagu san an dirqama anaaf inni wal dura dhaabbatuun. Ibidda yoo waliin baafne immoo ibiddi sun dirqama nama kuffisaa beek. Gaafa yakkamaan sun kufe inni qulqulluu ta'eeti yakkamaa taata. Maal qaban uummanni kun ammallee sirratti ijaarama. Yeroo sirratti ijaarame akkami taphaan ala ta'uu ergaan waliin galle ergaan wajji hattuun taane namni kun dalagaan argatini akka namni takka nama biran geessine akka riskilleen qabanne karaa diinatiin karaa firaatiin karaa qabsiisuutiin shirrisitti xaxama. Obsaa waan inni taa ture nin beeka waan an taa ture obsaan ni beeka. Osoo akkanatti teenyee haasofnu ibiddi halkan tokkoof guyyaa tokko narra deemee beeka. Firaaf diinalleen. Maali dhugaan nama ajjeefti. Dhugaan nama ukkaamsiti. Warri immoo dhiibbaa dhugaa Oromoo ati dura dhaabbatuu fi ragaan isaanii si harka jiruu fi waan isaan godhan ati beektu dursaniiti iccitii wajjin sunduqa iccitii awwaalamu si godhuu barbaadan. Husseen Maabaraa isinii wajji dee'uu hin danda'an. Ani kan hin dhaladde kun Oromoo wallooti hundi ilmaan adeerran kiyyaati nuti.
ilma namaa kutaan hin beeku an takka Oromoo Walloo wajji jiraadhee hin beeku namni waa naa kutaa dalagaa naa kennan na biran jiru takka lama jennaan bilbila diimaa sidhaa'ee ba'a. Rakkoon jiru axaqitti warri gaddachee sun warra deenii arabaa gaafan siin jiru bahararraa namni haga huduudaa hoggaa dhufu namni tokko 200,200 dhufa 800 dhufa. Nama 3,000 nama 4,000 dabarsaniiti namni yeroo irratti qabame dallaalli orihee gaddacha. Namni kasaaraa dalaga waan ta'eef axaqitti dachee namuu namatuma. Mana kireeffatee namatuma. Nyaata nyaattaa kottu janii kararraa guuranii mana nama naqan. Dhaggeeffadhu obboleesso. Warra nuti deenii irraa qabnutu jira. Warri sun gaddache. Oggaa gaddach oloo deeme warri gaaraa dinaggee gadi itti ergee jira dalagan irra dhaabbate jee arabni dukkaan maxaama irraa qaba. 200,200 300 suudi makiinaan 600 400 irraa qaba. Carraan inni qabu mootummaa Yamanta olaantu tana isii gaditti tarkaanfatudha. Gaafa achitti tarkaanfate miskiina garaa deemu kottu nyaata nyaattaa jeeni jalee godhatee mana onatti ol naqa. Oromoo Walloo ta'uu Husseen Maabaraati. Oromoo Arsii ta'uu Husseen Maabaraati kan nama tumu. Maaliif hawaasni tumamuu kunillee Husseen Maabaratti beeka. Maaliif dalaa iddoo santu gorfamtuudha. Nama 30 nama 20 qabataniiti gibbii guguddaa kireeffatan. Namni makiinan fidee hoggaa seenaa kan kararraa seentee jirti harka Husseen Maabaraa gaarra asiin baatuu janiin. An Husseen Maabaraa gubboo naa kennitiimi argaa isaan fedhu wal arrabsaa olla. Walillee galuu hin dandeenyu ni beekan warri as keessa. Garuu namni bahee hoggaa oosha ol seenee gibbii kabalaa eegalan harka Husseen Maabaraa buutee dawwaladhu. Harka Husseen Maabaraa buutee dawwaladhu janii tuman. Akkasiga. Filmiin akkanaan irra dalagamaa ture. Gaara kanatti ilma namaa gajjee janii hudduu keessa dhawan. Ibiddaan. Eenyu ana shurrubbee janii dhawan. Nama madotti karaa osoo yaanuu dhufneetim eenyu siree jennaan aboo rabbi isaa balleessu shurrubbee Walloon na dha'e naan jee tokko. Siigalee joollee kunnoo laale ganda gaara nuuree gubbaati. Kadhaes joolle mabbaa biiftuuti gaafa gosummaan jirtu san. Siigalee akkamitti kottu gaajee galeetiin nama san wallaanee shurrubbeen sun ka akkami osoma hojjeteenyu aboo shurrubbee akkami jennaan na abaaraa oolan nama sadii jarri reetti qalee qorichatti godheen ta'a shurrubbee aboo rabbi isaa balleessu jaa oolanii galgala namni dhufee aboo shurrubbee nagaan deebitee naan jan joollee karatti waa daladu tana barbaada yaana yeroo san. Warri si komatu kun warra karatti bahee miskiina waa godhu warra barbaaddatu. Namni dhaabbataan mooraa qabu immoo nama sanni adamsita dirqama baalagee nama kee waa godhu. Akkasitti bar shurrubbee kaalkee cabaa tokko akkana na godhee je. Nama san maqaa dha'uun barbaadu obboleeyyan keenya dogoggorani gorfadhee qajeelan. Oromummaan tana qabdii beek. Haga kana shirri dalagama. Namni baharaa bu'e kamuu dhalaaf dhiiran tumamnaan Husseen Maabaraati. Tumtuun nama tumtu suni gorfamtee teessi gibbii kamuttuu ata keessatti harka Husseen Maabaraa rabbi si buuseetii dawwaladhuutu jira. Namni Husseen Maabaraatu na qabe beekaa hoggaa tumamee baay'is Husseen Maabaraatti beeka. Ka Walloos Husseen Maabaraati, ka Arsii Husseen Maabaraati, ka Jimmaa Husseen Maabaraati. Yoo namicha san namni beeku jarri sun wal beekaa lubbuun namaa baatee jala deemtee dhiyeessitee namni tokko qabamee anaamii namni kun abaluu biratti je'eeti wal baasa. Haga kana ta'eef waan kanarratti haasa'uufan wanta lama gaafa Husseen waldaatti dabalamee maallaqa hiruu maallaquma Oromoo tume san hiraa jiraa warri jiru jira. Maaliif warri dhiibbaa isarratti godhu sunu warra inni dalagaa biraa dhiise. Akka an beekutti yoo sobne malee immoo warri waldaa san keessa waliin turre ni beekan. Warra nama ofitti yakka murretu jira. Kun koominiitii Itoophiyaa keessa jira. Kun ammoo garee manguddoo kutaa 11 keessa jira. Kun waldaa dhuunfaa isaanii keessa jira. Nama kutaa tokko badiitti muruu hin dandeessu duutee dhabamta malee soba yoo ta'e ana gandummaa qaba isaan haa dubbatanii waan hafe boodan isin itti dabala. Namni du'ee galatoon maamee kiyya dur faddu gabaabumatti waa'ee Husseen Maabaraa shurrubbeen isinitti himee jira obsaan hanga tokko himee jira Afrikaan himee jira jarri kuni jara Husseen Maabaraa hojii isaallee beekanii warra seera godaansaa keessallee waliin turan. Husseen Maabaraa duraan nama miidhaa ture kana eenyuun ragaa ba'a miidhaa ture garuu Husseen Maabaraa eega horee godaansaa seenee booda maqaa isaatiin akkana gadamu. Waan siin Husseen Maabaraa nama miidhaa ture. Damaanaa gooneti dallaala basaasoo nama fidutti alaa 40 dinaggee isaa ka biyyaat namni itti baase masuulummaadhaan waldeenyi godaansa seeraan alaatti kennee irraa fuudhanii namni sun illaa irratti maallaqa isa gaafata. Bakka namni itti qabame ni dhaqa. Nama kana duubaan akkamittiin har'a hattuudhaa ja'an
Hin beeku immoo waan amma arrukkaa bergaan dhiise waggaa shaniif hin deema. Namni ataqitti qabamu maqaa Hussein Maabaraa himata. Kan nama tumu Hussein Maabaraa himata. Lahadii kiyyaan dhaba. Yes. Thank you. Iddoo galatoomii Maamee Shurrubbee. Waa'ee Maamee Shurrubbee reefu as keessa Afrikaa illee waan tokko waan kaasee qaba. Maamee Shurrubbee bakka tana hin jiru. Maamee Shurrubbee warra rukaaba hannaan takka dogoggoraan oofullee waa'ee obboleettii isaa gaafa kaasu Maamee Shurrubbee galateeffatee osoo inni as hin jiraatin. Isin achirra dhaabbatanii Maamee Shurrubbeetti ishee ergotanii si'a malee Maamee Shurrubbee yeroo jalqabaatti bara mana kiyya seene naaf inni narra waliin dubbanne isaa sonumaan argaa naasuma beekaa garuu hangas mara walitti hin dhiyaannu naaf inni. Inni gabaabsine amma kana hawaasa Hussein Maabaraa uummanni guutuun dhagee jira atillee ragaa baattee jirta galatoomii. Ammoo agendaa qabna sagantaa qabna. Sagantaan keenya. Okay Mahamad waan dabaltu qabda? Ani ciin taaluu barbaade isa kana kanumaan cufee. Waa xiqqisha waliin. Okay dabalee sagalee kan tokko Isinii dabalu. Wanni itti isinii dabalu obboleessa keenya Maammed Shurrubbees akkuma inni jeetti waldaa san keessa achuma wal barre achuma keessa wajjiis turre achumatti jechuudha rakkoo bu'aa bayii hedduu keessa waliin dabarre garanumaan Maammed Shurrubbees obboleessa keenya galatoomii jechaanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf iccitii waldaa kanaa fi dugmentara waldaa kanaa haga tokko harka jira jeetiin hubadhaa nama biraa jiraatu mala ammoo akka waldaa kanaatti dugmentarri guututti harka jira jeetiin yaada haga tokko. Hagasiin mataarra babee gara gartee xumura gara wannatti isinii dabra. Waggaa afran kana keessatti waldaa ittisa godaansa seeraan alaatii fi daldala namaa kana eega tola ooltummaadhaan hojiitti seenee mindaa tokko malee osoo nam tokkoon gartee mindaa irraan arganne keessa isaa keessaa rabbiif jecha ilmaan Oromoo karaa kana deemu baraaraa ture.